akka sabrii sii kenne kana hunda osoo kenneefi wallahi wallahi arrabse yaani wanti arraba nama geesse tokko hin jiru beektaa wanti nama arrabsisiisu maaltu jira ma geema normaal maaliif yookiin mooyatamuudha malee kana beekanii itti deemani malee wanti immoo maamoo namni hangana garuu namni hangas namni 18,000 jechuun asii miti anuyyuu laaluuf lafiitii kaameraa dura taa'uun sodaadhe akkasiin osoo garuu taabii itti nafne maashaallah warroonni taabboota wallaa koppilinkii gootan galatoomaa warroonni wanta qabdaniin na bira dhaabatanii hundi keessaniyyuu ulfaataa siin jedha. Jaallu si qabu rabbi walitti na fide malee irra feebee taasisa jalqaba bilbila bira kaayachuu mara feeba namitti a'uuzu billahi wallahi tapha akkanatti duubatti harkifataa gara namittiin baay'ee nu miite dhufuu diddee baay'ee sagalee doktor Asli iswi challenge ka jedhu yeroo jalqaba argeen haala inti mo'atan san tokko farratti yoo ol ka'ee laalu waani wallaaleetuma bakka fuuleetuma nooree iswi challenge sana akkasi dhaqqabsiise wallahi barnajaa ta'ee dhabe silaanuu coggaara na gubate wallahi maamiti normaali bakka arina warroonni immoo nama baay'ee argaa jira warroota liifirra jiru suuraa kiyyaa faama nu jedhaa jiran baay'eedha namoota hedduu akkas godhaa jiru nama qubaan qabne iskiriinshuut namni halkan godhe fuudhanii ganama irribaa kaanii namoota akkas godhe jira hundi isaa nama si daawwataa buleemu nammoonee bir waan guddaan nammoonee silimaa isin waan xiqqoodha bara wallahi waan xiqqoodha. هذا حلو حبيبتي بقى زرعتي بقى بولتيز جيتي ما شاء الله بريدتي زرتا أني جنتي أنت اللي قلتو ومرة دي بقى قلتو بسنجرة نقار بتشو في يرو ليفي برا باتي أكثر وأنا مبوت سيسير كتير لفتي جديك أبي دي بي ولا تبغى 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 جولين كري كري دي بوتي بيتا يا رجال نيمتي حقو ما تكشوا سموتي كلام بنا بيتي والله مودي نوتك أبتي بيتا يرو ساعة صوت أبتي سرت موت يوسني جولين كيف ترى لهم سيرة جلوني جراني deebi'ee kasi jala baay'ee baay'eetu jira beeyta sa'aatii balleessite namittiin haguma xiqqishuu simoote koni geemidha wallahi waan qooda keetiin dhabdu waan feete bakka yaadde nima geetta abshisiin jira okkee warri taabtabii godhallee haa galatomu warri giiftii sii kennallee haa galatomu ijoolleen biyya arabaa keessa teettii si hojii cinqamaa turte gariin kan dadhabee biraa lafardee baay'eetu jira beeyta. Gaalittiin sa'aatii dabarsitee turte dhuftee yookaan haadhatii dhukkubanaan jetti yookaan maali jetti. Bakka akira dhuftee inuma hunno jettee sodaattee turteeyyuu garuu isiin hangatti qabdu sanitti onnoo nama giftaroota qabdi sa'aatii dhuftee isiin sa'aatii turaa dhuftee turtee dhuftee mi'aan dafee seenemi sanii giftaroonni illee sa'aatii itti himatte natti fakkaate akkasitti homaa miti waanuma xiqqoo namoote waan ta'eef noormaalidha. Abdullee beeta akka geemni baay'atee guyyaa keessatti namni lama taphatu guyyaa keessa namni sadii taphatu giftaroon illee ni dadhabanii beeta garuu mootu akkasii baateyyuu haala yommuu mee fakkeenyaaf ijoolleen eengada taphatte bara hagasii kan hangaane ati akka gisee kanaatti bakka guddaa taphatte haguma xiqqishuu simoote sanuu giftaroonni waasi jala yaa'aniif malee simmoo turte abshin inshallah humu sidhagani warri immoo suuraa kee fideetiin irra haasa warra ajandaa biraa barbaadu yoo si gargaaru baatan si gargaaru barbaadan ammallee karaan bakka hundaanuu banaa jira waan taateef irran kaatiin ati warroonni giiftii sii kennan illee haa galatooman hundi isaaniitu asteellee mubaarakidha nama hundi isaatu haa galatoomanii wallahi rabbiin bakka haa buusuu fi wallahi keessattuu asli jechuudha wallahi bakka isaaf hin qabu baay'ee nu gammachiisa wallahi. Bakka yaadde gahee wallahi an dhugaa dubbachuu fi ani beeyta waan dhufuuyyuu seene inni achumaan nutti as bee yaa galatoomu dhugaa dubbachuu fi nama ta'uu isaa yoo ijoolleen goobasii dhani maal jettuun ani kaleessarraa goobasummaa isaa arge mana durarraan beeku dhugaa dubbachuu wallahi yoo jalallee jiraate jechuudha. Kaleessa immoo kanaas amma booda nama keenya jedhee jabeeffadhaa duraan baay'ee. Hanga liivii seenirraa isa na wajji ture isaa fi tamaamin na wajji ture. Baay'ee haa ulfaatanii wallahi bakka asli rabbi umrii isaa baay'ee na wajji dadhabe sanuu osoo dhukkubu wallahi dhugaa dubbachuu anuu sodaadha wallahi immoo asli kenna ani na gammachiise wallahi rabbiin isaa gammachiisu addunyaa waa karaa rabba asli jechi wallahi
baay'ee tokko gammade wallahi. Sibira dhaabbatu qofaa miti giifti iyyuu kennu qaata hin dhiisin nama geemii taphachiisu iyyuu. Inni achitti leenci sana yoo inni darbus baay'ee gammade wallahi. Dubbataa hanga sa'aatii meeqaa ture bir isuma dubbataa ture haa galatoomu sa'aatii yanatti fakkaate garuu argee ture innillee haa ulfaatu haa galatoomu hundi keessanuu cufti keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne warroonni ililirraa kaastanii taabirraa kaastanii koppiliinkirraa kaastanii garuu ani wanti itti gammade koppiliinkii wallaa qiimamoonni mana madaamii galatoomaa wallaa koppiliinkii miliyoona meeqa gootanii baay'ee dasna jedhe jechuu wallaa. Ani immoo walla irraan kaane maaliif geema tokko eegata batte yookiin mooyaa muudha jettee waan ta'eef irraan kaayanne garuu nama meeqa ka taabii kanaa dhabee taabii kanaa lallabanii sa'aatii meeqarra turan taabii makanaaf koppiliinkii maayyuu garuu hedduu na boonsitanii ulfaadhaa osoo qabaatanillee akka akkasuma naa kennan immoo ni beeka. Baay'ee dasna jedhaan immoo mooyamuu kiyyatti wallaa wanti fuulli kiyya wanti na jijjiirame tokko hin jiru. Sanuma tama eden argitanii ammallee sanumaan. Ay dhugaadha warri taaptaa godhu osoo qabaate waan takka akka sirraan qabu hin qusanne of beekee irra caalan warri si jala hiriiruu beeyta ijoollee biyya rabaatu ijoolleen biyya rabaa giiftii guutatu humnaa ol ta'a beekanii guutat osoo birriif dhabaa yoo osoo hin taane warrummaa itti guutatu hin beekne baay'eetu jira dhugaa dubbachuu. Kanaaf haa galatoomanii wallahi dhugaa dubbachuu fakkaatu. Khadija sorry dubbachuu na dhiistaa. Yalla dubbadhu kalaas. Jirtu. Jirra. Kaaritti. Takkitti warra Arsii. Takkitti warra Arsenaal Amshir. Amshira. Lubbuu homaa miti godhi hin mo'atanillee mo'atamanillee yani hin jiraa miti goobatiidha miira keessan seenyi. Amshir miira keessa seenii godhaan jijjiiramu tokko hin jiru asirra. Akkati miira keessa nu jalaa seentuun feenu bara maamaati. Amshir miira keessan seenu. Okay kiniinii garaa. Akkasii dubbadhaa ofirraa. Doktorri eessa dhaqan doktora kana bara hin jaalannaa eessa godhanii doktoriin haa galatoomanii achi taa'aa bulanni si wajjin. Aslii kana osoo danda'ame siidaa dhaabafan. Gammachuu idaatti raachuu. Nakii yaa ta'e malee. Wallahi na gammachiise. Ani bakka ijoollee nama dhufee achi geemii si qabsiisetini taaptaap koppiliinkii godhe caalaa aslii achitti argamu baay'ee gammade. Wallahi waan hin beekamu baay'ee na gammachiise. Dhugaadha nama baay'ee gammadee aslii na biratti nama baay'ee gammadee wallaahi dhugaa dubbachuu. Akkas wallahi firoota inni akkas baay'ee gammadee kanas namoonni yaada kennachuu barbaada yaada haa kennatanii yookaan adduma tan teettaa ta'e koomentii dubbisii fi akkasi jawaadhu bakka inshaallah firoota inni waldaan qaali. Barmaal jechuun iddeen akkas ilaalan waan ati miira keessa galaa jirtu seeni. Dubbadhu kaa halaa dubbadhe geessee jira barani. Rahma dubbadhe geessa waan dubbadhe. Dubbadhu naan jetti. Amshira. Maal dubbadhe? Taayibaan maal taate? Dubbadhaan jira bara maamaa hin deemne ta'an jira. Galatooma wallahi. Ijoollee mana madameetu anallee na jaalatta akkuma haadha firoo kanatti wallahi. Wallahi qimamochi akkanaa jechuudha. Rabbiin umrii keessan isin haa dheeressu inshaallah. Wallahi nu jiraadhaa nu bulaa. Taaptaap godhaa bultanii, sheer koompiliingii godhaa bultanii. Wallahi billahi fiixaa keessan haa taatudha. Qimamochi mana madaame jechuudha. Nu jiraadhaa malee waggaa kuma jechuudha. Amshira rabbi umrii isin haa dheeressu. Amin amin wallahi walumaan nu haa dheeressu. Sillee hawwii kan kee yaada muraada kan kee rabbiin si haa guutu. Wallahi waan yaadde waan yaada kan keetii waan ati sammuu kee keessa qabattee teettu
wallahi haajaa kan kee kulli si baasee deebi'ee moo waan sammuu kan kee si cinqe kulli guyyaa irraa irra rabbi furmaata si hakaa wallahi karaa ati haajamte laal karaa ati barbaadde laal karaa keeri wallahi haajan tante kulli si haa baatu waan hin tanne rabbi sirra haa qabu riskiin tante bitaa mirgalleen banaa haa taatu wallahi Aamin aamin aamin. waan haa wallahi waan mati duroomten jechuudha sababa geemi taphatti kana godhee abboo rabbiin barakaa keessa kaa'ee jechuudha waan mati duroomte wallahi namni haa wallahi haaftaa miti argame wallahi umriin kan keessa bitaa haa ta'u yeroo kee wajji wallahi Aamin aamin. akkasi wallahi du'aayi si bira jirra inshallah jabaa dhufa wallahi mafroo giftii hedduu si jaalanne ishee Ayyaa. Bareedduuti galatoomee jazaakumullah khairan galatoomee ulfaadhu siin jedha. Ayyaa. Amma du'aayii warra Kanaadaa fi Ameerikaa dhaabbattu du'aayii sii goona inshallah. Inshallah. Rabbiin Kanaadaas haa dhaabu. Aamin aamin. Akkuma afaan Rabbiin keessanii. yaada keessii haa guutu. Aamin yaa Rabbi. Rabbiin hinaaftu waan yoo si laaltu rabbi